haalli guddina ishee akka mucaa mootitti qananiin akka jabanaa ammayyaa ammaatti immoo barnootaa fi beekumsaan of ijaartee waan ta'eef lamaanuu cinaa wal biraa deemsisuun beekamtii fi kabajaa jaalalaa namaa waliin jiraachuun isheedhaa fi waan cimaa hin turre. Kaaffee wanta ho'aa buuqqachuuf seentee keessa abbaa manaa qabattee deebiteetti. Ani nama hin jaallannetti hin heerumuu jettee diddeem. Namichi hojii daldalaa irratti hirmaate Deenis Mahammad fi lammummaan isaa Neezerlaand kun garuu abbaa ishee Sultaan Ibraahimiin hin fudhatamne. Silaa osoo namni maatii isaa filatee dhalachuu danda'e maatii mootii fi abbaa qabeenyaa irraa dhalachuu kan jibbu hin jiru. Mootii yookiin giiftii ta'anii qananiin guddachuunis kan hin feene hin jiru. Mana masaraa mootummaa guddaa fi bal'aa hanga konkolaataa hedduu fi gatii guddaa qabaniitis harka isaanii keessaa ni jiru. Iddoo fi yeroo fedhanitti deemanii bashannanuu fi addunyaa isaanii haala gaariin dabarfachuuf ni danda'u. Kunis haala jiruu fi jireenya guyyaa guyyaa mootii fi giiftiidha. Keessumaa kunneen irraa adda kan ta'ee fi bashannanuu akkasumas addunyaa qananii ishee gammachuun dabarsuu fi dandeettii fi qabeenya olaanaa kan qabanidha. Mucaan dubaraa qofaa mootii Maaleeshiyaa kan taate giiftii Aminiyaa Meemunaa Iskindiriyaa ilaalchisuun seenaa jireenya ishee ajaa'ibsiisaa seenessaarraa keenya keessatti qabannee dhiyaannee waan ta'eef hanga xumuraatti nu waliin turuun hubannoos akka argattan asuma isin affeerra. Viidiyoo kanas laayikii fi chaanaalii keenya immoo sabskiraayib gochuun nutti makamaa jenna. Giiftii Aminiyaa Meemunaa Iskindiraan bara faranjoota bitootessa 8 kan dhalatte. Bakka dhaloota ishee immoo Maaleeshiyaa kutaa biyyaa Johordha. Abbaan ishee abbaan biilineeraa Sultaan Ibraahim Iskindiraan konkolaattota qananii 300 ol xiyyaara dhuunfaa fi doonii kan dhuunfatanii fi yeroo ammaattis mootiiwwan mootii Maaleeshiyaadha. Haati giiftii kanaas Raajaa Zaraat Soofiyaa jedhamti. Aminaan mootii fi giiftiidhaa fi mucaa durbaa ishee qofadha. Maatii isheetiif mucaa addaa iddoo guddaa qabdudha. Obboleewwan afuriin akkasuma nama isheedhaanii isaanitti dhufe lubbuun hafuu fi carraan qabu baay'ee xiqqaadha. Mucaan abbaa Tiriliinaa kun barumsa ishee sadarkaa duraa achuma kutaa Johoritti baratteetti. Barnootawwan dabalataanis gara biyyoota adda addaatti deemuunis barnoota jabanaa kanaa abbuuqqatteetti. Maatii mootii keessatti waan guddatteef ganamumaa ture. Jireenya qanniif ta'e itti gaafatamummaa hojiif kan geesse. Giiftiin kunis amala qabeettii maatii ishee kan kabajjuu fi giiftummaa ishee qaama ishee waliin wal madaalteeti kan jiraattu. Mataa ishee kan ol hin qabanne dubartii laphee hawwattudha. Aminaan kutaa Johor abbaan ishee mootii ta'uun dursuu keessatti tajaajilawwan hawaasummaa adda addaa irratti dammaqinaan hirmaachuun galata guddaa argatteetti. Keessumaa barnootaa fi fayyaa irratti hojiiwwan tola ooltummaa xiyyeeffatan irratti dhabamtee hin beektu. Aadaa fi duudhaa naannoo ishee addunyaafis beeksisuunis tattaaffachaa jirti. Hojii dabalataa ishee kanaanis bu'aa qabeettiidha. Kanaanis kabaja guddaa argatteetti. Giiftummaa ishee kanaan lammiilee biyyattii tajaajiluu fi beekamtii ishee kana uummata biraa gahuufis itti fayyadamti. Hiriyoota isheetiifis fakkeenya guddaa ta'uu dandeesseetti. Sirni mootii ishee osoo hin dabin guddinaa fi qaroomina jabaa kanaas osoo hin dagatin hundumaa walitti araarsitee haalli ittiin deemaa jirtus namoota hedduun akka jaalatamtuu fi sababii guddaa ta'eeraaf. Haalli guddina ishee akka mucaa mootitti qananiin akka jabanaa ammayyaa ammaatti immoo barnootaa fi beekumsaan of ijaartee waan ta'eef lamaanuu cinaa wal biraa deemsisuun beekamtii fi kabajaa jaalalaa namaa waliin jiraachuun isheedhaa fi waan cimaa hin turre. Imali daandii barnootaa giiftii kanaa kan eegale achuma kutaa Johor itti dhalattedha. Mana barumsaa dhuunfaa ijoolleen qondaaltotaa fi abbaa qabeenyaa itti baratan Sokolaa Shihir Utaamaa jedhamudha. Achiinis gara Awustiraaliyaatti qajeeluun beekumsa dabalataa hammaarratteetti. Barumsaan cimtuudha kan jedhamtu giiftiin Aminiyaan barumsa isheetiin cinaattis giiftii baay'ee bareedduu keessumaa ispoortii fardaatii fi jaalala addaa akka qabdus ni himamaaf. Giiftiin Aminiyaan mootii Maaleeshiyaa Sultaan Ibraahim mucaa durbaa tokkottidha. Kan feete hundi guutamaa fi qananii fi kunuunsa olaanaan guddatteetti. Sultaan Ibraahim mootii qofa osoo hin taane abbaa qabeenyaa olaanaa fi nama daldalaa cimaadha. Maaleeshiyaa hanga Singaappooritti dameewwan daldalaa riil isteetii hanga boba'aa fi gaazii uumamaa irratti hirmaatanii olaantummaa isaanii mirkaneessaniiru.
qabeenyi isaanii lakkaa'amee fi hammaaramee hin dhumu. Ragaaleen akka mul'isanitti qabeenya waliigalaa doolaara biiliyoona 5.7 ol ni qabu. Nama qabeenyaan akkasitti badhaadhan ta'anis qabeenyi koo kun mucaa kootiif ni gahaa jedhanii harka maratanii hin teenye. Dubartii cimtuu akka taatutti beekumsaanii fi dandeettiin bu'uuruma irraa ijaaraniiru. Barumsi dinagdee qabxii olaanaan Singaapoor irraa argattes ragaa kana cimsa. Isheenis waan baratte gara hojiitti jijjiiruuf yeroo hin fudhanne. Oomisha meekaappii mataa ishee leenzii jedhamu hundeessuun gabaaf beeksisuun jaallatamummaa argatteetti. Silaa qaamaan guddatanii maatii hundeessuun qaama adeemsa jireenyaa waan ta'eef umriin ishee heerumuuf wayita ga'u dhiira kan kooti jettu mucaa mootiitti akka heerumtu maatii mootii isheetiif hojii olaanaa kabajaa kennuu irratti akka hirmaattu ni eegama. Isheen garuu mucaa mootii qofa miti. Beekumsa ammayyaas waan argattee fi keessumaa damee faashinii fi meekaappii irratti qalbiin ishee booji'ameera. Dubara waggaa 21 wayitaa turtetti oomisha meekaappii mataa ishee hundeessitee gara gabaatti galteetti. Abbaa manaa ishee ammaa waliin kan wal beeksise hojii ishee kanadha. Namichi hojii daldalaa irratti hirmaate Deenis Mahammedii fi lammummaan isaa Neezerlaandi kun garuu abbaa ishee Sultaan Ibraahimiin hin fudhatamne yookiin immoo hin jaalatamne. Amaajii kabaja koo guutuu mucaa dubaraas koo kan madaaluu miti jechuun fudhatama akka hin argannes mirkaneessanii itti himani. Maatiin ishees ishee heerumsiisuu karoorfatanii kan ture umrii waggaa 19tti ture. Maatiiwwan mootii kabaja keenyaa gita jedhan waliin heerumsiisuun gammachuu isaanii dabarfachuuf fedhanis isheen garuu ani nama hin jaallannetti hin heerumuu jettee didde. Sanyiin mootii fi abbaa qabeenyaa hedduun gaafatamtus hin fedhu jetteetti. Isheenis abbaan ishee mootii qofaa waan ta'eef qofa nama hin jaallanne kabaja maatii isheetiif jecha waliin jiraachuuf hin eeyyamu jette. Guyyaa tokko keessa garuu lafee cinaa ishee waliin nama tokko wal barsiise. Kaaffee wanta ho'aa buuqqachuuf seentee keessa abbaa manaa qabattee deebiteetti. Mootiiwwanii fi abbaa qabeenyaa hedduu diddee hoogganaa kaaffee tokkoo fi lapheen ishee harka kennate. Namichi kunis Deenis Mahammed Abdallaa jedhama. Magaalaa guddittii Neezerlaand Amsterdam irraa araddaa baatee argamtu keessatti nama argamudha. Deenis maatii mootii ta'uu fi maatii mootiis fira fagoo hin qabu. Ofiif kan hin dadhabne yoo ta'es qabeenya hanga guddaadhaa jedhamu hin horanne. Hoogganaan kaaffechaa mucaa abbaa tireenaa giiftii Aminaa laphee ishee booji'uu fi hagasii wanta isa rakkisee hin qunnamne. Isheenis akkuma isa argiteen hamileen addate tokko akka itti dhaga'ame ni himti. Inni garuu guyyaa guyyaan Aminaan dhuftee kaaffechatti fayyadamuu dubartoota dhufuun irraa adda ta'uu ishee hin beeku. Isheenis jaalalli isaanii hundee baasee hanga guddaatti lapheenii fi garaan hanga wal baruunitti dhoksitee turteetti. Deenis dubaratti isheen miseensa maatii mootii ta'uu ishee wanta itti himtu amanuufis fudhachuufis ittiin ulfaate ture. Ittaan sunis qormaanni kana caalu isa qunnameera. Sultaan Ibraahim mucaan dubartii tokkittii isaanii abbaa qabeenyaa jiru jedhaman diddee hoogganaa kaaffee tokkotti heerumuu fi akka deemaa jirtu wayita isaanitti himtu fudhachuu hin dandeenye. Isheenis kan jaalladhee fi lapheen koo kan hawwatettiin heerumaa malee nama biraatti hin heerumu jechuun diddaa ishee itti fufte. Abbaan ishee tole akka jedhanii fi amansiisuufis waggoota 3 olitti fudhateera. Kan obse haadha manaa isaarraa ijoollee godhataa akkuma jedhamutti isheenis obsaan turtee hoogganaa kaaffechaatti akka heerumtu abbaan ishee eeyyameeraaf. Kanaan duratti garuu abbaan ishee Deenisiin karaa isaaniitiin qoratanii yoo darbe qofadha akka ta'es itti himan. Isheenis yaaduma isaaniitiin waliigaltee Deenis mootii Maaleeziyaatiin qoramuu eegale. Deenis qormaata tokko darbeera wayita jedhu kan itti fufu jira. Giiftii gara fuulduraa haadha manaa isaa taatuu fi dhamaa jira. Qormaatawwan Deenisiif dhiyaatan keessaa yoo ilaalle mootiin kun jalqaba kan raawwatan Deenis amantaa isaa akka geeddaru taasisu ture. Innis gonkumaa mormi tokko malee islaamummaa fudhate. Silaa biyya keenyatti keessumaa naannoo Wallootti musliima ta'ee maqaa kiristaanaatiin kan waamamu, kiristaana ta'ee maqaa muslimaatiin kan waamamu argachuun waan baratamaadha. Kiristiyaana Mahammed jedhamu, musliima Abrahaam jedhamu jechuu keenyadha. Wanti akkasii kan uumamu namoonni erga dhalataniin booda amantaa isaanii wayita jijjiiratan maqaa isaanii garuu hin jijjiiramu. Sultaan Ibraahim garuu lammii Neezerlaand Deenis amantaa isaa akka jijjiiru taasisuun qofti gahaadha jedhanii hin teenye. Maqaa Awurooppaa isaa aadaa Maaleeziyaa waliin haala wal simuunii akka jijjiiru ajajan. Deenis Mahammed Abdallaa kan jedhames sababii kanaan malee maatiin isaa Neezerlaand maqaan isaan baasanii fi Deenis barbaas ture. Yoom kanaan dhaabbatan seetanii
Aminaa nan fuudha jedhee ani maatii mootii Maaleeshiyaati yookiin kutaa Johor nan bulchaa mootii ana taasisaa walii galtee jedhu irratti akka mallatteessu taasisaniiru. Innis fedhiin isaa Aminaan haadha manaasaa akka taatudha malee aangoo mootii qabaachuu waan hin taaneef haal duree tokko malee mallatteessiira. Jaalalaafis jedhee qormaatawwan ciccimoo kunneen fi kan biroo darbee murteewwan isaa ofuma irratti dabarsee darbeera. Dhumarratti qormaatawwan hunda kunneen booda giiftiin Aminaa fi Deenis Mohaammed akka wal fudhanii fi eeyyamni kennameef. Qormaatawwan hedduu keessa darbee jaalala gara maatii hundeessuutti ceesisuufis sirni cidhaasii hanga addunyaa ajaa'ibsiisutti gaggeeffame. Misirroottiin kunis bareedinni qaama ishee akkasumas uumama ishee qalbii eenyuyyuu boojuu osoo danda'u sirni cidhaa isaanii raawwatame. Adeemsi jireenyaa bubbulaawwaa itti deemtu waan qunnamuu hin beekamtuti. Deenis Mohaammeedis uffata islaamaa isaa uffatee ifaan abbaa warraa ta'eera. Teessoo warqii irra ta'anii baga gammaddan qormaata sana hundaa jaalalaa fi jettanii obsaan dabarsaniitu baga kabaja kanaa fi geessan jedhamaniiru. Sirna cidhaa boodaanis Sultaan Ibraahim amaachii isaanii jaallataniiru. Keessumaa daldala riil isteetotaa maatii mootii kanaa olaantummaan akka qindeessuuf itti gaafatamummaan kennameeraaf. Giiftiinis leenziin dabalataan shittoo fi shaampoo dabalatee oomishawwan bareedinaa ittiin eegaman hedduu gabaa fi dhiyeessaniiru. Kunuunsa naannoo fi hojiiwwan tololtummaa isaan kan morkatu hin jiru. Aarsaa guddaan booda maatiin hundeessan ijoolleenis akka ifuteera. Abbaa manaa fi haati manaa hanga ammaatti ijoollee 2 horataniiru. Kan jalqaba bara faranjoota 2020tti bara 20 fi 22tti immoo mucaa lammaffaa isaanii argataniiru. Sultaan Ibraahim mucaa isaanii guyyaa ittiin argatan kana miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qoodaniiru. Giiftii Aminaan namoota hedduun kan jaalatamtee fi kan kabajamte taatus wantoota tokko tokkoon garuu kan kumatanis hin dhabamne. Aadaa fi duudhaa Maaleeshiyaatiin maatii mootii guddatee dhiiftee lammii Awurooppaa maaliif filattee kan jedhan lammiileen Maaleeshiyaa ammayyummaan sababeeffachuun duudhaawwan amantaa diigaa jirtii kan jedhanis hedduudha. Sirna barnootaa biyyoota lixaa kan baratte Aminaan akkaataa barsiifni amantaa Islaamaa ajajuun hijaaba hin hidhattu. Konsertiiwwan sirbootaa irrattis ni hirmaatti jedhuun. Uummata ishee baay'ee kan jaallattuu fi kan tajaajiltu gochawwan tololtummaa isheetiin dubartii dorgomaa hin qabaannee ta'uu ishee hundumtuu sagalee tokkoon walii gala. Keessumaa maalummaa fi hiika walqixxummaa addunyaa fi agarsiifteetti. Giiftii ta'uun babbareedanii ta'aa ooluu osoo hin taane qabeenyaa fi beekamtii wanta gaarii dhala namaa fi faayidaa guddaa qabutti fayyadamuu akka ta'e sirnaan mirkaneessiteetti. Qabeenyi guddaan namaan jaallatamuu fi kabajamuu ta'uusaas akka hin dagatamnetti agarsiifteetti. Meedhuma irratti immoo jireenya qananii ishee haa ilaallu. Mucaa abbaa qabeenyaa fi hojjettuu cimaa akkuma taatettiin waan garaanii fi ijji ishee fedhe guuttachuu irratti wanti ishee daangessu hin jiru. Mucaa Sultaan Ibraahim akkuma taatettiin mana masaraa guddaa fi ajaa'ibaa Johor keessadha kan jiraattu. Faashinii fi jaalala guddaa kan qabdu Aminaan diizaayineroota bebbeekamoon uffatawwan hojjetaman saanduqa uffata ishee keessatti guutamaniiru. Faayawwan mormaa hanga miillaatti daayimandii, ruubilii, saafaayerii fi emeraaldiin irraa hojjetamanii fi lakkaa'amanii hin dhumnes kuufatteetti. Faayawwan qaalii kunneen giiftitii kana kaan irraa adda akka taasisuu fi ogeessawwan bebbeekamaa jiru jedhamaniin filannoon isheetiin kan hojjetamanidha. Faayawwan aadaa fi duudhaa biyya ishee eegeen kan hojjetamanis ni qabdi. Diizaayineroota biyya keessaas ta'ee kutaa addunyaa kamiinurraa filachuu fi kan ishee daangessu hin jiru. Giiftiin Aminaan hojiifis ta'ee bashannuufis iddoodhaa iddootti wanta sosochootu itti tolummaanii fi sadarkaan ishee eegidha. Iddoon deemtus kan fagaatu yoo ta'e xiyyaara dhuunfaa isheetiin geessee deebiti. Fayyaa qaama ishee eeguufis sochii ispoortii guyyaa guyyaan ni hojjetti. Addunyaa irratti iddoowwan ispaa fi eegumsa fayyaas hedduu ni qabdi. Bara 2017 immoo godoo hundeeffachuun dandeesseetti. Abbaa manaa ishee taasisuun kan filattes Deenis Mohaammed Abdullaadha. Namichi jaalalaa giiftii kanaatiin maraatee amantaa isaasii gara isheetti islaamummaatti jijjiirrateera. Cidhaa fi duutii tokkuma akkuma cinitti maatiin fi jaallattoonni isaanii haayiloo gahoo jedhee mucaa isaanii wayita heerumsisan qabeenyaa fi humna hundaa qabu dagugee sirna cidhaa kana qopheessaniiru. Sirni cidhaa kun immoo mucaa abbaa tiriiliranaa heerumsiisuu fi wayita ta'utti immoo haala akkamiin ho'uu fi bareeduu akka danda'u hubachuun hagas cinqamuu hin barbaachisu. Sirni cidhaa Aminaa fi Deenis Mohaammeedis lammiilee Maaleeshiyaa mara akkasumas addunyaa ajaa'ibaa kana kan ajaa'ibsiisedha. Aadaa fi duudhaa biyyattii osoo hin faallessin keessummoonni gurguddoon addunyaarraa hirmaataniiru.
Abbaa manaa ishee Galaana Ceetee Neezerlaand irraa filachuun isheen immoo ammayyummaa fi addunyaa fuulduraatti fi deemaa akka jirtutti himamaa fi hiriyoonnii fi dubartoonni akka ishee kaan abbaa manaa isaanii kan filatan achuma maatiiwwan mootii Maaleezhiyaa keessaa tokkodha. Mee amma immoo seenaa jaalala giiftii kanaa haa ilaallu. Kabajamtoota maatii chaanalii keenya seenaawwan ajaa'ibaa giiftii Aminaa Maayimunaa Iskandiraa ilaalchisuun waan isin biraan geenye kanumaan xumurameera. Hubannoo gaarii akka argattanii abdii qabna. Gara fuulduraattis hojiiwwan qabannee dhiyaannu akka isin bira qaqqabanii fi chaanalii keenya kana sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yeroo gaarii.